Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Abdii Smart hunduma keessan nagaa jaalaaf tokkummaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'attu isiniin jedha. Egaa obboleewwan namoonni yeroo jalqabaatiif as dhuftan like follow fi akkasumas YouTube kiyya subscribe gochuun irraanfatanaa isiniin jedha. Egaa akkuma baratamee har'as viidiyoo biraatti wal deebina jirra jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa qabannee dhufne fakkeenyaa fi bilbila keessan bilbila harkaa jechuudha. Haa ta'u hooma kamuu kompiitaras haa ta'u namni ulfiitti godhataa jechuudha. Akkasuma bilbila harkaa kanas jechuudha rasmii yookaan ulfii itti gootan jechuudha. Maaliifi akka namni bilbila keessan iddoo isin jirretti isin duuba banee icciita keessan hin laalle jechuudha. Kana jechuun ammoo akkuma balbala ofii hulaa ofii jechuudha furtuu itti godhatu jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf namoonni adda addaa yeroo adda addaa jechuudha icciita keessan karaa adda addaatiin fakkeenyaaf eenyu akkasii bilbiluu laaluu barbaadanii bilbila keessa sirraa fuudhanii jechuudha iddoo hin jirre jechuudha. Yeroo namni bilbila keessa bilbilu iddoo hin jirretti eenyu akkasii bilbiluu laalanii lakkoofsa nama sanii qabachuu danda'an jechuudha. Si basaasuu danda'an jechuudha. Kanaafi bilbila iddoo kamirraa yoo nu bilbilamu jechuudha. Akkuma bilbila keenya amma silkii harkaa qaban irratti rasmii godhannee jechuudha. Rasmii malee namni silkii keenya hin banne bilbila iddoo kamiyyuu si bilbilu. Namni bilbila san jalaa kaasuu miti bilbila saniyyuu eenyu akka bilbile lakkoofsa nama sanii akka irratti waliin mul'anne ati rasmii itti godhate taanaan rasmii san bantu jechuudha. Akka qulfii san bantutti eenyu akka bilbila arguu akka hin dandeenye waa qulfii akka itti godhattu akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu isinitti hima. Wanti kun baay'ee tokko isin fayyada, nama kamuu ni fayyada. Dhiiras ta'ee shamara jechuudha. Fakkeenyaaf ati jaalallee ta'e bira raachuu dandeessaa, abbaa warraa namoota adda addaa bira raachuu dandeessaa. Walumaa galatti eenyu akkasii dawwale namni sun arguu hin danda'u. Akka rasmii san jalaa bantee eenyu akka bilbile laaltutti jechuudha. Kun baay'ee salphaadha. Obboleewwan viidiyoo kana laayik godhaa, viidiyoo kana laayik godhaa. Laayik gochuun sakandii takkaati. Akkasuma sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana yuutuubii keessa dhiifama. Yuutuubii keessa sabiskiraayib godhaa isiniin jedha obboleewwan qaalii. Maaliif yeroo hedduu wanta isin fayyadu malee wanta isin fayyadu sirriitti hin dubbadhu. Yaada gaaffii qabaattan na kaasaa. Akka hedduun sitti hin dheeressu mee kallattii maan gara sitti isin dabarsaa afaan tura. Obboleewwan aappii tanaa pilaastorii irraa gabbuufannaa. Pilaastorii irraa gabbuufannee aappiin tun haala kanatti nuuf dhufti jechaadha. Taargetii karaa keessatti yoo seentan jechuudha. Osoo filannoo tokko hin gaafatin. Egaa asitti security type setting jedha. Security type setting jechuun kun passcode look inda pattern look filannoo lamachaa lakkoofsaa fi akkasumas pattern qulleeffachuu barbaaddaa isiniin jedha. Isin ammoo pattern filadhaa asitti. Anis pattern filadhe. Irra caalaa maali? Patterntu bareeda waan ta'eef jechuudha. Ani keetti pattern filadhaa kun filannoo keessanii waan ta'eef pattern keessan akka barbaadan jettanii itti guutuu dandeessanii confirm gootan booda jechuudha. Akkuma nama bilbila itti pattern itti godhatu jechuudha waan biraa miti. As kan dhuftanii ammoo all contact and non contact and select contact dha. Sadaffaa filannoo sadii tura. Sadiin kana keessaa isin fayyada waan ta'eef tokkoffaa irra sookaattanii baay'ee tokko bareedaadha. All contact jechuun bilbila keessan keessa wanta jiru hunda jechuudha. Akkasuma namni haaroonis yoo isin dawwale wal ofuma keessa qabataa jechuudha. Ammoo kadhumaa kun select contacting kun jechuudha filannoo keessan jechuudha. Namoota yookaan maamiltoota yookaan namoota isin bilbila keessan keessaa qabdan keessaa kanneen isin select gootan akka rasmii jala galu qofa barbaadan qofatu achi jalatti galaa jechuudha. Kanaaf isin all contact marra kaadhaa jechuudha. Karaa gabaabaa jechuudha. Obboleewwan barbaachisummaa waan kanaa maalii warra jettanii isin hin galle jechuudha. Fakkeenyaaf atamma bilbila kee nama bira keettee jechuudha. Bira baataa jennu yookaan jaalallee kee wajjin jirta yookaan jaarsa kee yookaan namni tokko wajjin jirta. Namni sun osoo ati hin beekne namni biraa iddoo biraarraa yoo si bilbile eenyu akka si bilbile namni si bira jiru kun argaa jechuu wallaalee jedhe maqaadhaan ol ba'uu danda'a. Waan ati qabattee lakkoofsuun ol namaa ba'a waan ta'eef. Kun icciitii keessan baay'ee tokko eegaa baay'ee tokko isin fayyadaa jechuudha obboleewwan. Kanaaf walumaa galatti atama fakkeenyaaf akkasuma dabalataan bilbila kee nama biratti gattee biraa deemte iddoo adda addaa jechuudha. Yoo namni biraa halaala dawwale bakka itti jirretti namni bilbila keessan bira jiru bilbila kee kana laalee jechuudha. Eenyu akka dawwale arguu danda'a. Icciitii kee basaasuu danda'a jechuudha karaa hin beekne. Kanaafuu nama si bilbilu kanas jechuudha rasmii itti godhatte malee namni biraa akka agarrutti irratti wanta kana sirreeffatuun baay'ee tokko bareedaadha. Baay'ee tokko isin fayyadaa obboleewwan walumaa galatti. Egaa aappii kana namni argachuu yookaan argachuu feetan jechuudha. Guutuu isaa ani viidiyoo kana gama yuutuubii kiyyaatiin gadhiise waan jiruuf liinkii aappii kana ammoo description boxii viidiyoo kiyyaa jala isiniif kaa'ee jira. Iddoo koomentii jalqabaa irra yookaan jechuudha koomentii jalqabaa irra gama yuutuubiitiin
Achirraan obboleewwan liinkii aappii tanaa argachuu dandeessan jechuudha. Maaliif aappiin tun hedduu takka wal fakkaatti isin dhufuu dandeettu jechuudha. YouTube kiyya argachuudhaaf asumaan profaayilii TikTok jalqa seentanii kunoo asumarra jira jechuudha. Asumaan iddoon kana dhuftanii taargeettii gama YouTube isin geessaa akkasumas sabiskiraayib gochuulee dakkatanaa obboleewwan fooloo godhaa walirraa waa hubannaa walirraa waa barannaa isin jala yaadaa fi gaafii qabdannaa kaasuu dandeettanii galatooma ulfaadha. Horaa bulaa.